ilmi namaa tokko beekumsaadhaa barbaachisaadhaa jechuudha. Khixaabaa jechuun tawjiihul kalaamii naxwal aakhariina lil'ifhaam, nama hubachiisuudhaaf jecha tokko namatti dubbachuun khixaabaa jedhama. Fakkeenyaaf amma warri mootummaa haa ta'u, warri biyya hoogganu haa ta'u, namoonni keenya warri afaan madarakaa yookaan isteejiidhaan wal beekanu haasaan isaanii daqiiqaa gabaabduu keessa ergaa barbaadan taargeettii irra kaatanii deebi'an jechuudha. Taargeettii barbaadan daqiiqaan 5 yoo kennameef isa kabajamoo jedhamu kabajamoo jedhanii ergaa dabarfachuu barbaadan dabarfatanii waan dhaammatan dhaammatanii waan himatanu himatanii waan waadaa galchisiifatan waadaa galchisiifatanii fahamii godhanii deeman. Kun fanniidha jechuudha. Fanniin kuni huwa fannu mukhaatabata aljamaahiir, jumhuura dubbisuudha, hawaasa dubbisuu beekuudha, akkamittiin dubbisaa beekuudha. Fakkeenyaaf nuti guyyaa hunda jum'aa hunda hawaasa dubbifna. Jum'aa kana keessatti jum'aan waarisuma taaneetuma kitaaba dur zamana qarnii 15 16 barreeffame sana har'a qarnii yookaan jaarraa 21 irratti akka dubbifnuuf miti jechuudha. Fannu mukhaaxabatul jamaahiir, jumhuurri ati dubbiftu kan har'a si jala taa'u kana malee kan jaarraa 15 kaasee hanga 20 jiru kanaa miti. Kan 21 keessattuu jaarraa tiiktookii fayyadamu, jaarraa feesbuukii fayyadamu, jaarraa wasaa'ila tawaasul ijtimaa'ii fayyadamu, jaarraa har'a hubannaan saadhaa hubannaa duraanii sanarraa adda ta'e, jaarraa ati kalimaa tokko jennaan kalimaa 10tti hiikuu danda'e keessan jira beekuun dirqama. Gandi an keessatti gorsaa jiru kun maali jechuu beekuun dirqama. Sa'atiin an keessa jiru maali jechuun beekuun dirqama. Akka duraaniitti khutbaa nabaataa ol kaa'aniituma isa amma yookaan biyya biraatti biyya lolli jirutti yaa rabbi lola nurraa kaa'isa jedhu yookaan isa caamsaa keessatti Allahumma aghiithnaa ghaythan mughiithaa hanii'an marii'aa isa jedhanu asii roobatu rooba. Akkana akkan taaneef waaqi'aa wajjiniin akka deemuuf namni eessan jiraa beekuu qaba dura jechuudha. Eenyuun hin gorsaa jiraa, eenyuun hin khaxabaa jira jechuun beekuudha. Kanatti aansuudhaanii haybaa minbarii kanaa beekuun daa'ii yookaan khaxiibaa dirqama. Minbariin kun haybaa qaba. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam wanbariin kun gaafa isaan dhufanii itti ol ba'anii khutbaa godhanu akkasiin gammachuu qabde gaafa isaan irraa bu'anii jedhanu boo'uu siitiin beekama jechuudha. Hattaa wanbariin haybaa qabdiif khutbaadhaaf. Bakki kun bakka irraa ergaa torbanii namaaf dabarsanii waan torban darbe keessa cuunfanii gabaasa hawaasatti kennanii deemanu jechuudha. Khaxiiba yeroo jedhamu ummanni waan torban kana keessa darbe guutuu cuunfaa saadhaa sirraa dhagahee deemuu barbaada. Karoora torban dhufu ammoo sirraa fudhatee deemuu barbaada waan taheedhaaf. Malee akkanumatti khutubaadhuma arabiffaan dur barreeffame sana an ol bahee asirratti irtijaala godhee إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه جديتما أبكى عرب ندب السنة تدب سيك السابه يوكا سورة قاف قفا كره قدتاه يوكا ياسين كره قدتاه كان قفا في مت شريعة دان دندهما هاتا أمني واقع بيكو اتهاجو ما يجون أمو نمتيجي أتي خطباء اتقود آجر تكون waan ati jettutti akka amanutti khutbaa gochuudha kan fanniin kana jechuudha. Waan ati jettu kana akka inni itti amane qur'aana haa ta'u hadiisa haa ta'u aqwaala ulamaa'i haa ta'u aathaara haa ta'u waan fedhe haa ta'u manhaja haa ta'u yeroo ati itti kennitee jette akka inni tokkichumaan qancabbu godhatee fudhatee deemu irratti hojjetanii kanaan deemuutu khutbaa jedhamaa jechuudha. Qur'aana keessatti baay'ee itti yaadame. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب دبي أدب باسو كنني في نبي داود عليه السلام ربنا كان جد يجون كان فرقم ربي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع منا نمتج نرى وادقه نمتكو إرقان الرادقه أكانو تجن سنة كان جيسسه رسول الرب كبون يجلس ساجر يجود عليه الصلاة والسلام أك إرجمان جدًا كنان نمني بكان جه جد رب رحمته يساه قد وك إرجمان جدًا سنتي يجود كناف
ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam haasaan isaanii kaana faslan yafhamuhu kullu man yasma' namni isa dhaga'u hundi akka inni isa fahamutti dubbata ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam namni haasaa tokko ergamaarraa dhagahee kan irraa ituu hin hubatin kahe tokko hin jiru fasla alkhixaabii kennaman jechuun dubbii adda baasanii dubbachuu dandeettii itti kennaman dandeettii itti qaban waan ta'eedhaaf. Tayyib khutbaa sirrii ta'e qopheeffachuuf ilmi namaa tokko baay'ee safaha baay'ee irra dabarfadhe maaliif jennaan iddoo barbaachisu osoo hin gahin akka isaatiin nutti hin geenyeef. Khuxwaatul wusuul lilkhutbati naajiha khutbaa milkaahaa tokko qopheeffachuuf yookaan khutbaa milkaahaa tokko namaaf dabarsuuf yookaan khutbaa ergaa dabarsuu danda'u tokko namaaf gochuu fi maali tarkaanfiin barbaachisu ilma namaatiif. Tokkoffaa ikhtiyaarul mawduu' اختيار الموضوع أجندة فلتشود دهوم برباچسان أجندة نمني فلتنا كنيوسون تهين أجندة مسجد كانت برباچسو كجم غارا جما سنت يوكا تبع أشي سنت برباچسو تومال يوكا مسجد كانوا قبا كانت برباچسو تومال عن قضية مسجد كانت هي كبربادو مثلا أن عندي مشكلة في هذا المسجد في تخلف عن صلاة الجماعة صلاة جماعة رانا من بودها في سركز مسجدة كنتيجو أجندة كان يوكا قضية كان هي كوراف قضية كان درو قرنو قد أجتشو أنا منتو قرنو قد إيتي قضية كان أكملتي قضية كن رفي مال الراكه إيساكه إن يتفيده مال الران أكستهودا ده جد إيه قراتيتي يختار الموضوع المناسب وان كناف والمدالو مناسبة وان تهي أجندا كان فيلتا أجد. ثانيا خطبة قاري وتشوف التحضير الجيد للموضوع أجندا صلاة جماعة كان إيغم فيلتيك هي أكمتين الرت تحضير قد إيه الرت دبسي قبئ فتي حديث كيسا قرآن كيسا جتشوت رسول صلى الله عليه وسلم إسان جدًا عدت باسي كالرب قرآن كيسا دبتي عدت باسي أكنا ما كان فهم سيسوت أكنا ما أبتشيسوت أكنا ما قلتي أكمتين إيه سجتشو تحضير الموضوع موضوع كناف تحضير قوتشو ممارسة الإلقاء تدريجيا لكي أكن أجنا مدرد أبد أنت باتبه rakaakaa haasaa keessa akkan hin galleef asumatti filannaa guddaa gochuutu dirqamata. Asitti mumaarasaa godhee irra deddeebi'ee waan kana akka ni booda yeroo nama dura dhaqee jedhe daliilli nan rakkifne hadiisarraa qur'aanarraa aasaararraa jecha ulamaa'iirraa fidachuun akka nan rakkifneef asitti dura bu'eetan muraaja'aa godha jechuudha. Salaata jamaa'aatiif kana barbaachisaa katabatee tolfate sana booda irratti xinqiidhaan akka barbaachisuun irratti qara'eeti ilqaa'a godhaa jedhe. Ardul mawduu'a kana fide ammas. Mawduu'a kana ofirra fideet namarras fidee namni akka inni keessatti of arguu godha jechuudha. Keessatti akka inni mawduu'a kana keessatti of argee inni kunis ana osoo hin jedhin kunis anaaf jedha osoo hin jedhin kunis anaan jedhatu hin jedhin nama kana hunda wal qixxeessee akka inni ergaa waliigalaa godhetee fudhatee galutti mawduu'a kana sirreeffadheen fidaa jedhe. Kan itti aanu sagalee gaariidhaan kennu sagalee gaariidhaan waa'ee salaata jama'aa irraa dubbata. Inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta. Yoo akkana jedha amma jedhe namni bakka waanuma yoo barbaaddanis salaata yoo barbaaddanis dhiisaa rakkoo hin qabu akkuma waan jedhaa jiru ta'a jechuudha. Sagalee bareedaadhaan inna salaata kaanat alal mu'miniina isinirratti jechuu itti maa jechuudha. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقتي قدمتو يرو قدمتو جديتن اتكن يجون أداء الصوت سقلي دبادان يون قد إرغان كان كو قلمنا انقهو يجون كأيتما أسمر فيتما يوني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نمني أثون أسرت خطبة كان فتن مغاتي جلق باجي تقوى مغاتي ساجلق إني كنا سيتي كاب إني كو ولي تدبرس إني كنا تدبرس ركوبنا إن دبرتي مغاتي هاسي كانان مسجد كان هندش ما والجس يجو مغاتي كان الرادة ما يسون تركمد أداء الصوتي تقلي غاري دان يجو
naasisaa rifachiisaa itti dammaqsaa asin jira jedhaa khaxiiba of godhaniiti haybaa ofii mul'ifatanii itti agarsiisan jechuudha. استخدام التعبيرات المرئية أثناء الإلقاء akka namni argu kanatti itti agarsiisuun dirqama yeroo namatti dubbisan jechuudha. Akka namni argutti ajrii isaa dura fiddee miidhaa isaa yoo irraa hafan miidhaa isaa dura fiddee rakkoo inni qabu yoo irraa hafan bira fiddee faayidaa isaa dhibbaaf dhibbatti jalatti lakkooftee akka inni argu kana gootee fiddaaf jechuudha. Ammas akka inni najaaha ta'e khutbaan kan kee kun bahuudhaa fi أن يكون عرض الموضوع بطريقة الإلقاء للقراءة أكنو متكو إرى متنيش أجبسا أجكبا أسكبا يرو إجي كان كيسان كان أولين جنة كانو متكو مبريدو كان أغر نما سفي درا كان أغر نما سموغو إسا إلال إسا فمي ملتو كان إلال أكنو متي عرضي كان نصون تهين عرضي هصون تهين قراءة سريعة القراءة السريعة لو غافرة مجنة رسلة أكما قازت أن يروا دبسوا أغلق الجيش الإسرائيلي في زمن متأخر من مساء يوم الجمعة وشرع بتفتيش مفاجئ بينما أصيب فلسطيني برصاص الحي في الخليل أكنت ترفع تشيزنيتي في دنيتي قراءة سريعة قرآن ما قرأته يو كأنيتم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فائتها ما كان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بر آية سلا الكاني دابتني إياني آية سيفيتي بر آية توحيداتي بر آية أكناد مغايو قراتا نمني سنجلات هاي سنين أجفتو يكون بطريقة الإلقاء للقراءة اتقديسون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله أنتم الهدى جدي إشارات تقولا من يهده الله فلا مضل له نما جلت قبت يرو وان جلنا وان انتاني وزوك كان قرق القداك وان يضلل الله قرسنا محليف توقف تسكي وانا جلت هذا متان كسرين وجتو جريت بلابود ومن يضلل فلا هادي له قرقدار أكستي بودا غافت دايتي غرط أمرات تجيسي واير غما ربي ترتيبان تجيسيتي يرو وايساني بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله جهاد وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه الدو إسان أتاه اليقين كنا إفنا الإبتسوت من حتى أتاه اليقين من ربه هذا هو طريقة القراءة أكنت قراءة مجنون فموضوعنا اليوم أما إفنانا ستلو فيجون سيارة مرة فنجون إسلام فموضوعنا اليوم عن بر الوالدين قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سجلين هجي قدا هجت اتقباهن هجي قدا هجتا جتشون عرض الموضوع بتسلسل مناسب وأول فكات فدون خطبة كيسن أكني دقهم أكني نجاح قدو تسلسل مناسب وأول فكات مناسبات أنجتشون مناسبات تحدثنا في الخطبة الأولى عن بر الوالدين فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات أكنا ولدت تسلسل قوتني ولدت هيتا يجو خطبة حديثة قرآن ويرو دلل ستان ولدتكناني التنيد ديم تنيجو الاختصار على موضوع واحد ما أمكن أما دندا من خطباتك كيستي أجندا كدشان اديتي أجندا ميك اديتي وائي عذابا وائي جنة وائي فودا وائي إرما وائي بيتا وائي غرغرتا وائي ولترارمو وائي والجالجو كان هند ديتو كتي أمة تتقد نقطن ركو قداتي تهايجو خطبتنا اليوم عن البيع والشراء بيتا غرغرتا را كنون إيران خطبتنا اليوم
عن الإصلاح بين المتخاصمين نما ولا بيجدوا والتأرارسون أجندا كان الرام بهنا موضوع كيسن الراهم بينا درد بنر موضوعين قضية عندك كيستيه كبر بعد الرد كان قراتو يجو الحرص على الاختصار ما أمكن نمني خطبة نمني نافد أجاه برباده أكم برباده تي إرجانكو هجاه نمني برباده نمتين إيرسين طبيعة المنوار إيرسون دندو إيرسو وجنو أسلوبني إلقاء كيسني يو جامدته كمغاتي وميوته توكو توكو خطبان توكو توكو يرون ملايتاني والغلطاني يتن أشوما مغاتي داو كوبي فتنم جلباو في جلاليته كان جلباو في جلاليته مغاتي داو كوبي سيجو مال أزاني لا إقامة دانا تشيف كان سي كنام ما مصيبة خطبان جرام وجو أما قاب توكو شيخني ويتي كسابي عربات أرقم وجو إسانا ما خطبة ولك أتتي قبل فتني أسكأتني إسي خطبة لما فاس أسكأتني كانت رتني دائما بي عربا كانت مروع جرا كان كلنسا كان في دورا في غدان سنة تجر مروع التشيكا كانت مروع بريد أساكن كلنسا قدا كابو في دني جلكا أنيت إساني ملك أنا أن خطبة كان الحمد لله ورقة الرلال الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا الناس أنت كوفني جدًا مروان ورقة الرافون باسابية كيس لا 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 كانت إني مؤذنين كما جدا دامنا من تقاجر سيولك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكستا يجو وفي الجنة دان ديمون برباچسان اختصار قد أنيت أما دندان حفظتني قباب دوسي أما نمني نمن سلجان نمن جبني ابن مسعود رضي الله عنه مالجد إذا رأيت الناس يتثاءبون وينظر بعضهم إلى بعض فاعلم أنك قد أثقلت عليهم يرون من الكنمي من الناجل كبه خطموا كيسمي من الله تبرنا متاعي يرون سندرسيتان أسير نكون كله نكون والإلالة يجوا جل كبه يجوا نكان ساتي لال نكان متهوك نكان أكنجر نكان نجامي تسافين كون جودون حركان وهم برات يروس ناسي فاعلم أنك قد أثقلت عليهم إيرسير يجوا كان بيكو كبه خطيب نفتني خطيب فتنة توندر كبيكا إسلام ما نبرسي زبر فتنة ما أكاس يجوا العناية بالمقدمة مقدمة سينسا كان سرت يوسيانا مرة فرطن أما رماتنا متايسين إيقان سينسا أولا من بريد طلباتا وكاتني كرير أتم صداتا يو كرجد آجال لابي أنگر توكو نكس الجدي أسين توكو كس جدي أمام أنگر توكو تكنا جبه يوسين الباتني نمني با مشايكي سامكونو متكو تيجون كبا يرود مولباتنو لابس الجاش نما كان هندا أول أفتني جلابيان كيسان زنت كان جل كل لوسي بريد دوسي يوهين كبان نزمي تامي توكو فتامي أمامان سريت أفتامي تاكياك أجل شني أكسر توكو تدفسو سونتهين أكنت تنفهم يجون سريت دايتني يروون بريد طلباتني أول بداية يروجتنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لي بريد هذا نجتون ما لي دايتني من بريد طلباتني كرسو داتا يوجدتني أكاسين سودا تاجر تنو بيكنان أشي ما مغاتي ساتيجت إفتنا مني مقدمات اهتماماتهم برباتي سادا هيجو إيراد قصة أو أبيات من الشعر خطباتك كيستك قصاتك يوكا شعريتك كن أبم سيسنا دمتني يوكا بداية أمتي يرو إن الحمد لله كان في الطريقات ومتى ويجو يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبما يلوذ ويستجير المجرم وهذا بكلمة لما ويجل وأن نمني دران أجين يوي دركم أنفزتني في الدنيا كسكات هذا شيء وأن براتي دفني وأن كان أندرنجر أكست ديم تويجو الابتعاد عن التكلف of dirquuna moon barbaachisu hanga danda'an jechuudha
of dirquun takallufa yoo gootan Allahu akbar akkasu deesitti nu qaxxabuu fi maaliif boosaan eessaa dhufan isin jedhamuu danda'a akka rabbiin xabii'aa isinii kenne kanatti shaja'ummaa keessan dabalattanii ofitti amantii keessan dabalattanii cimina keessaniin deemuu qabdu malee nama tokkoon taqliida godha takallufa of gootanii of rakkiftanii jennaan deemee saxaraa 3 4 5 yeroo isin achi dabarfattan achumaan bada takallufichi takallufni gaafa badee namni sila hamileen isin dhaggeeffataa jiru achumaan lash jedhaatuma dhaqee latti irriba ta'a jechuudha al-ihtimaamu bil khaatima dhuma kana dirqama itti yaaduu qaba namni khatiibni dhuma ergaan keessan dhuma bada'atum bibirri alwaalidayn takhtimuuna bibirri alwaalidayn waa'ee haadhaaf abbaatiin jalqabdan waa'ee haadhaaf abbaatiin xumurtu du'aa'iidhaan walitti rarraaftanii ergaan akhiiraa kan dhaqee gurra namaa keessa taa'ee deemu sagalee keessan akhiiraa kana jechuudha ergaa torbanii kan isin walitti qabattanii dhayxaniif karoora fuulduratti torban isin ummataa wajjiniin ummanni galee godhu kan itti kennitan waan ta'eef sagaleen keessan dhumaa kun sagalee murteessaadha ergaan keessan walitti hidhachuun kan dhumaa kun ergaa murteessaa ta'e argamaa jechuudha khaatimaa irratti deemtaniituma deemtanii inna allaha amarakum bi amrin وبدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكته المقربين وانت سن حاسبتن سلا هندي ibichitti cuunfameera bakka badeera lamuu namni isinii dhaggeessu isa silaa irraanfata jechuun inna allaha amarakum biamrin wabada'a fiihi binafsihi sagaleen keessan dhumaa kun sagalee jabaa humna qabu ta'ee deemuu qaba jechuun sagalee humna qabu kana gurra keessa kaa'a innal khawfa naatijun anil jahli namni nama sodaachuu akkamittiin ofirraa balleessa jedhee gaafii mataasaa keessatti qabatee jiru akkamittiin sodaa dhiisaa akkamitti jilbi wallatumuu dhiisaa harkina rommuu akkamitti dhiisaa akkamitti gororrina fe'uu dhiisaa akkamitti afuurrina nacituu dhiisaa jechuu namni sodaasaa of keessaa qabu dawaasaa sitti nima dhagahii jedhe kun hundinuu wallaalummaa irraa ka'ee sodaan waan jedhaa jirtu sana beekuu dhabuurraa sodaa tahee jechuudha innal khawf naatijun anil jahl wa cadami ta'akkudi bikalimaatin ukhraa jecha jechuuf jettu kanarraa ta'akkudan qabdu irratti gad dhaabbataa miti jechi kee rubbamaa takuunu hiya shakkii keessa jirtan jechuudha yookaan wallaalummaa irra jirtan waan san itti ba'uudhaaf hin dubbatamu shari'aan islaamaa waadixa ifa galaadha waan taheedhaaf innahu natiijatu li'adami thiqati binnafs jilban nama rommaa harkan nama rommaa sagaleen nama citaa afuuran nama citaa dandahee hin hubatu dandahee waa tokko hin jedhu daliila dandahee hin fidatu namni akkanaadha yeroo kana maalitti beekuu qaba tokkoffaa waan hin wallaalaa ta'eef jechuu qalbii ofii lammaffaa waan hin ofitti amantii hin qabneef siqaa binnafs ana maa cindii siqaa binnafs jedhee dhaqee xarabeezaa of dura naqee siqaa binnafsii fidatee dhufuu qaba jechuudha فما الذي يسبب ذلك إنه نتيجة لعدم معرفة ما تريده في الحقيقة إرقاب رقما أكبر باتشي ستججو وان دندنيف صدان سنراك هي قامني كان كيكون والقديسو جالك أبي يجو إن دفك أنا قهد وما كان برنامني يرول كي ها سودة لبينا ما كان درت صدان دفكي كان الرجتي يكون ولا أسران أسر بشيء أمين إسبار سلا أدو ما كانت أبتني دبته ولا دفك توكون كبر harkisaanii sirroomuu qaccedheetuma dhaabata miillis nagaadhuma dhaabata kan isaanii ankoo garuu booda isaaniitti yeroon ka'e harka akkana jedha jismiin akkana jedha jallaabiyaan irraa isaa qilleensi wayii achi as qilleensa kufuudhaaf qophii waa tokko karaan fidhumaadha jechuudha kun hundinuu naatijun anil jahli wa cadami thiqa ofitti amanuu dhabuudhaaf jechuudha وعدم معرفة ما الذي تريده سببه قلة الخبرة ammoo muuxannoon keessan gabaabaa ta'uudha booda waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 cimaatuma bula namni dabalataatuma bula jechuudha taxwiira zaat waan jedhantu jira namni daa'ii ta'e namni sheeka ta'e namni khatiiba ta'e namni barsiisaa ta'e namni nama dura dhaabbatu tokko yoo zaata isaadhaa taxwiira godhaa hin dhufin خطبة وقا دربي حتى عنوان سايو دي بفتي أكا وقا دربي سنرى برسنتي دبت تبير دبرسيتي قوچو وفت أورا ديمو كم برباچي زاد فعندما يتكون يديك
سجلا حافلا بالتجارب مزقبة قدا ساموت أنو غرغرا يرو قبدو مزقبة قدا قلمين هنغنا نجلمني موت أنو برد إيرا يروسي برجرو تتلاشى مخاوفك صدان كان كيتشو من ففجأة ففجأة مسي كيسا بدبو صدا وانت جدا من جرو وفي التمنتا يوها صبتي حسان كإلميها نما كل فزيسا إرغانا ما دبرسا أكبر بادتي ديمو دندسا جتشو العلم الإعداد الجيد المهارة اللغوية إيصال رسالة مهمة الثقة بالنفس الصدق مراعاة حالة السامعين الاستماع الجيد الإيمان بما يقول تغير في نبرة الصوت تغيير في نبرة الصوت تنويع استخدام حركة الجسم والصوت والإيماءات والإشارات وتعبيرات الوجه توزيع النظر إلى المستمعين كن صفاتنا من خطيبة إتوكو إتين مدالم جتشو كان مدالما كان كيسا كان برسنتي جها كبجرا كان جها كي تربا كبجرا كان صدق كبجرا كان سجل كبجرا كان كودن غوتو تكبتجرا ربين خطيبة إرجاء إسلاما بكان جهه جتشا ساتين وان ندبته نصرين إسلاما دا دنيا هند والجهه جنان ويا كياما يتملكه ربين نهاتايسو ifamana goda adaba sinitti dhabe yoka sagale oli sinitti fude oma ga yeros dhabatani yomalu ta'e ga sheeki duma barsiisaadha amma yeroo nachidake adaba kootinin taha amma nas jiru garu amma darbe ifamana goda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mata dureen an isinirraa dubbachuu deemu kun mata duree warra amantaa qofa laallatu miti siyaasa illee ni laallata maatii illee ni laallata obboleeyyan wajjin jiraatu illee ni laallata nama dhaabbata tokko keessa wajjin hojjetu illee ni laallata akkasuma oromoon hoggaa mahmaatu jettu gaaraatu gaaratti hin haajamne malee ilmi namaa namatti haajamaa jaan walirraa duroomuu hin danda'u namni namaa wajjin jiraata namaa wajjin nama taha dur manguddoon teenya akkitti beeytu duullinuu habiyyaa wajjii godaansaa jechuu beekan silaa wanni duularra hamaan jiru duuluma hamaa santuu biyyaa wajjin yoo ta'e akka godaansaan laalamaa jaan godaansi beeke gaarra wayyaa jechuu duularra wayyaa jechuufi kanaaf qalbii takkaan خيساو درجيسي أكا خيا أكنا دقيفتنين أسمان دام سيسني دام مدا إرجع كنا رافض التنججو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين وجمع كلمتهم على الحق والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين كانوا له على الحق أعوانا وإخوانا أما بعد فموضوعنا اليوم الوحدة ما تدرين أن أرانتنا نتخذنا ميسيني في كوبيسي ما تدري تكون ماجو eenyu nama wal dhabee jira maalirif tokkummaa irraa dubbatanii jechuun ni mala namni garuu tokkummaan wahuma hunda keessattuu barbaachisaadha wanni haasawa sagantaati eegaluu dura mata dureen kiyya kun qaama hedduu laallataa juusan dubbadheef mata duree namni tokkollee nurraa duroomuu hin dandeenye mata duree kana jalatti gara qabxii 8tiin isinii dhiyeessaa gaggabaabsee jechuudha tokkoffaa mata duree kana maaliif filuun barbaachisee waan jiru lammaffaa irratti barbaachisummaa tokkummaan qabduu fi bu'aa isaa namni waan bu'aa beeku jabeessaa mire bar warqii fi sibiilli garaagarummaan isaa warqii fi warqee yookiin maal jettaniin foorjiik jechuu garaagarummaan isaa kana faayidaa isaa beekanii jabeessanii kaan ammoo forjiik jaanii laaffisan garaagarummaan akkasuma oguu laalanii ija walumaa fakkaatu sadarkaa lamadaa irratti barbaachisummaa tokkummaan qabduu fi bu'aa isiidha akkasuma ammas
وقام برباتي سمى جو إسلام ما خيستي نتومة مسلماتي تكون ما في فالله نساء غرغر ببون أكمل تلالما إسلام ما خيستي أكمل لالما وانجو أمتا خيني برتيس هيوتا برتي منقدو تيني برتي أكمل لالن تكوتو خان أكمل لالني وانجو جيشو سدفارتي يو تكون ما دينيشي بانيو تكوتو ربون غرغر بودا غرغر بو ركون سين قبدو مالي وانجو أفرفارتي نتي أمة إسلاماتي أمة قرآن في حديث أنبلو شريان إسلاما تكما مال اتمرتيشتي من مرتي خا قرآن خا حديثا تكوته رت تكوته دبورت مرتين إني خن مالي نتي مرتي قرآن في حديثا جل ديم نامي شنفا تكوته جاجر مالي ونرى تكوتانو تون ونرى تكوتانو مالي وانجو جافان yoggaa tokko taane nu booda wanni argamu maali asarri faanti tokko tahuu maali torbaffaan dameelee waan kanaa dameelee siidha anaasira jaaniin afaan arabaatti saddeeteffaa gargar bahuudhaaf tokkummaa dhabuudhaaf wanni sababaa namatti tahu maalii mata dureelee hanga kanarratti namni haasawa kiyya cunfee maayyii irratti cunfa haasawaa isinii dabarsulleen kunoo sheeninis shaamiin birootis ni jira saahibni kiyya ka wajjiin baranneen ka waggaa iddoo hojii turreen ustaaz sheekh abdurrahmaan sheekh mahamad isaanis ni jiranii nama dhalootaan illee nama naannoo kanaati nama dhugaan ilmi illee qaqqabanii beekan jechuu haasawaan anaasawu kanarratti cunfasaa taaqubaata waan jaaniin mata duree kiyyarratti qabxiileen isinii kaasuu fedhu saddeettan kana xumurarratti manaafis gaafii yoo jiraate yaanni yoo jiraates maayyii irratti inshaallah nin kannaafi suduudumaan gara qabxiileen kaayyadheetti hoggaan dabru sababniniin mata duree kana yookaan sababni mata dureen kun filameef dura rabbumaatu quraana keessatti ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ربنا سوف دينما تقوغنا أمو والدبور ران ديمني جي أجت نما رب رحمة قديف ملي جي تشجر كسيمي رحمة سن بربادة ديمنا يجو كمت رحمة سن أرغنا خلافني والدبين سي دوريس نجرا فودراس نما جراتا غارو نمن ربي الرحمة قديف تقوته جراتا يجو نبي كنيلين صلى الله عليه وسلم ربي خي واسدين كرا ديجي تكا يا ربي أمتك يخنا أما أبارين إن دبم سيسيني جيتين كرا دي ربي نراك إباليجي يا ربي أمتك يخنا غرقي دچي نمان چتة نما دبم سيفتو بشان آتو دچي آتو خناني لين دبم سيسين جيتين كرا دي تنالي ربنا الراك إباليجي تصدفا دا حديثني حديث مسلمي يا ربي أمتك يخنا والنرى اللولشيسيني كت نبي كنيا عليه الصلاة والسلام نجالته يا ربي نما براتين اللي ولا لولني إساء والنرى نم مسلمة والندرى اللولشيسيني جنان تنانا الراك إباليجي مرتيسيتو ديچو متى دورينكم مرتيسات الدنيا رتي أمة مسلمة أدوي ساني ترى إسانتو إرى والميد حاجة أدوي نمي ترى نوترى والميد يجو خناف وانا كان الرتو هجتمو قبو وان أكان إيجتشو قبنو جتشو متدورين الران تنخي خوني أمس قام براتي وانا جايب سنيتو أمتو مخين يخيستي أرقاجر نما أكم جو نما هجين إساء gargar nama baasu adda facaasu waan ajaa'iba isinit ta'u amma fa khawarra toohidaa irra malee dalayne dhufe khawarra toohidaa qofa addaan babaasu kaayoon isaa ka suufiyyaan hin laallanne ahbaash hin laallanne suufiyyaallee suufiyyaa durin baanu beeke ahbaashumaan baana suufiyyaanis irra guddaan ummata nagayaati maqaa namni maqa wali fuudhe malee jechuudha kadalagummaan isaatu hujiin isaatu gargar nama babaasuu jira jechuu ammas
wanni hubatu qabnu wanni mata dureen kun filameef irra guddoon musiibaa ummanni Muhammad balaan ummata Muhammad irra guddoon musiibaa ummata Muhammad wal dhabuudha. Akkuma reefu hadiisa reefu keessa gartanitti Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti kiju waaxiicu Allah wa rasuulahu wa laa tanaaza'uu fatafshaluu wa tazhaba riihukum wasbiruu. Qaalii Rabbii godhaa, qaalii ergaasaa godhaa, waliin dhabinaa ni fashaltanii. Foolee shurufkaa isin urgaa isinirraa deema. Urgaa watazhaba riihukum jechuun urgaa isinirraa deemaa jee wasbiruu inna Allaha ma'a saabiriin. Obsaa walii obsaa. Obsan malee warrooman hin jenne akkana jaa Rabbiin Qur'aana keessatti jechuudha. Kanaaf irra guddoon musiibaa islaamaa caalama irratti arraan tana islaamni tokkummaa dhabuudha jechuudha. Akka sheekotaattis, akka darasaattis, akka biyyaattis, akka warra tooyidaattis, akka mootummaatti illee fudhatte mootummaa duula islaamaa kana guutuu musiibaan isaan harkaa qabdu tokkummaa dhabuudha. Irra jabduun ammoo ummata tokkoof wanni akkaan humna taha waa hundarra sadarkaa duraatti ummata tokkoof wanni humna taha jedhamee mee humnaaf fakkeenyaaf akka Itoophiyaa maal barbaachisaa yoo jaan sadarkaa tokkoffaatti abbaan fedhe qabxii tokkummaa jettu dura qabxii biraa haa hin danda'u. Biyya tana maal feesise yoo jaan sadarkaa tokkoffaatti tokkummaa feesise. Nama tokko taheetu waan barbaadu gayaa misoomattis gayaa guddinattis gayaa dagaaginattis gayaa jireenyattis gayaa inumaa mootummoota addunyaa kana biyya addunyaa tana mootummaa waan jaan kana yoo fudhatte biyyi diigamtuun biyyi durummaarraa hiyyummaa deebite. Biyyi humnarraa laafinti gad deebite. Biyyi diigamte hundi sababaan isin itti diigamte tokkummaa dhabuudhaa jechuudha. Kanaaf gariin hayyootaa tokkummaadhatti haga nyaataa dhugaatitti haajamnurra tokkummatti irra haajamnaa yaada juu lafa kaa'en jechuudha. Kanaaf maal taanee rakkoo maal qabnaa tokkummaa nurra dubbatama waan juutti fudhatinaa. Waan akkaan nama yaachisu nama tokkootu biyya addunyaa tanarra deemee biyya keessa deemee waa hedduu daawwatee maal ajaa'ibdee maal dinqisiifattee galtee jennaan akkaataa itti ummanni kaafiraa mootummaan kaafiraa ta addunyaa tanaa jajjabduun tokkummaa isiin qabdu jidduu isaaniitti tokkummaa isaan wal jidduu qaban kana dinqisiifadheetiin faallaa kana ammoo biyya islaamaa gargar bahuusii wal dhabuusii argee ajaa'ibsiifadhee dinqisiifadhee galee jeeti shiirii afaan arabaatiin shiirii takka baasee تجولت في طول البلاد وعرضها وطفت بلاد الله غربا ومشرقا فلم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهله أشد تفرقا بيا ربي تنا خيسة ديميتين بلنا بيا ربي تنا بهادي هلالي وان أكا إسلام من تقوم تيام تتي الدنيا تنرى وهم أكا إسلام من وهم إسلام من التيام تتاكا تقوم مادات أبين أمس warra islaamaa kan akka isaan itti addaba bahanillee argee dinqisiifadhee galee akkana jee jechuudha. Isinii galu jira wanni nan jedhu jiru. Mata duree kana wanniin an fileef kana namni kamuu jechuudha yoo waliigaluu baatees faayidaa waliigaluun qabdu. Rakkoo waliigaluun dhabuun qabdurratti namni hundinuu waliif gala. Nama wal dhabe tokko yoo gaafatte amma fakkeenyaaf akka biyya teenyaatti rakkoo biyya teenya jirtu siyaasa biyya teenyaallee yoo dubbattee ilaalte gizee waliin dhufan dura tokko ta'uu nu barbaachisaa jechuurra walii galan silaa tokko ta'uu nu bu'aa qabaachuurra walii galan adda baba'uun rakkoo nu fidaa jechuurratti walii galan achi boodaan wal dhabanii adda galan walii galuu dhabuu irratti walii galanii addaan galan jechuudha. Kasii miree namni hundi faayidaa namni wal dhabu hundi faayidaa walii galuun qabduu fi rakkoo walii galuu dhabuun qabdurratti walii galaadha. Ifiif waliin galle malee kanarratti walii galaadha jechuudha. Kanaaf asumaan mata duree kana wanni fileef kana gara bu'aa walii galuun qabduutti hoggaan tarkaanfadhu. Waan hin haasa'u kana quraana irraas fudhee hadiisa irraas fudhee jecha ulamaa irraas fudhee waan jireenyi nama barsiisu jiruu irraas fudheetiin isinitti haasa'u waaqii irraa jechuudha. Tokkummaa wanni jaan kuni
addunyaa waa irra walii galte tokkummaan bilisummaadhaa jaan gargar ba'uun gabrummaadhaa jaan namni bilisummaa barbaadu karaa tokkummaatii malee argachuu hin danda'u namni gabrummaa dheessu tokkummaa malee keessaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Tokkummaan ni mi'ooyti yaadda gargar ba'uun ammoo ni hadhooyti tokkummaan ni bareeddii gargar ba'uunoo ni fokkottii jechuudha. Tokkummaan injifannoodha gargar ba'uunoo injifatamuudha. Tokkummaan milkaa'ina tokkummaan dagaagina tokkummaan qaroomina tokkummaan bu'uura diinagdeeti tokkummaan bu'uura misoomaati. Yoggaa jennu gargar ba'uun ammoo injifatamuudha hasaaruudha boodatti hafuudha. Hoggaa tokkummaa fi gargar ba'uu haasawnu kana fagoo isin biyyatti Itoophiyummatti yookaan Oromummatti Oromiyatti olittuun fudhatina gadumatti ifuma biraa kaasaa dura tokkummaa fi gargar ba'uu hogguu jennu haadhuma manaatii fi abbaa manaatu fudhadhaa. Jarri yoo tokko ta'e walii gale yoo tokko ta'e walii gale maal ta'a? Yoo wal dhabe yoo waan wal dhabuun nama gootu namni jaartii wajjin wal dhabe magaalaa gaafaan dhufu dura maaliin dhageemee ta'an nama ajaa'ibsiisu. Nama karaa deemu namicha karaa deemu makiinaan deemaa dhufee pilaaksiitti godhe hin dhaga'u pilaaksiitti godhe hin dhaga'u suuta bira siqee akkattu ni utaale boo haadha manaatii wajjin wal loltee manaa baatee ijeen. Hagas takkaan nama geessiti jechuun takkittii mana keessa jirtu sanii wajjin wal dhabuunu tokkummaa isii wajjin dhabuunu achiin nama geessii jechuudha. Isinii galtee ma dubbiin suniif faayidaan tokkummaan qabdu waan hagana ja'amee lakkaawamee dhumuu miti. Akkasuma rakkoon tokkummaa dhabuun qabdus jechuudha. Oromoon ogummaa maaftu aananitti teetu dhadhaa ba'an jaani maal jechuun akkas jechuun nama tokkummaa qabuutu wayii gayaa jechuudha. Aananitti teetu dhadhaa ba'a ilkeen bakka takka jirtuutu maal jaan waa ciniinaa jaan harki tokko kophaa hin shubbisu hin jaani harki tokko ni dhiqa malee harki tokko kophaa harka hin dhiqu yoo dhiqellee hin qulqulleessu akkasimi namni tokko jaarsi tokko waan naan jee boo harki tokko bara tafkii hin qabu naan jee tiitichaa hin qabu ni qabaa quba lamaanii wal jiddu qabaa bara. Akkasiimire ammas maaliin dhagee manguddoo tokkorraa bishaan gargar faca'ee yaa'u jirman gangalchuu galaana eessatti irraa maqan bakka inni itti dafa faca'uu mire hadda faca'ee sun humna hin qabu jechuu bara walii galan alaa galan hin jaani. Kanaaf tokkummaa malee waan takka waan barbaadamu tokkotti ilmi namaa gahuu hin danda'u jechuudha. Gara biraatti yoo roorroo dhorkachuu ta'es nama tokko ta'ee roorroo sirraa dhorkuu danda'a. Akkuma ilkeen bakka takka jirtu waa ciniina sanitti bineensa xixiqqaa kanarraa idil qaraniitu bineensa kanarraa waan akkanaarraa waan akkanaa baradhu waan akkanaarraa waan akkanaa baradhu jee lakkaawee mixiirraa jee gamtummaa baradhu. Mixiini beeytaniimi mixiin xiqqoon tun gamtaani kuyyubbisa guddaa akka fooqisan biyya walirra guurtee wanni xiqqishoon sun jechuun waan akka fooqii ijaartiin garree tokkummaani kuyyubbisa san. Maal jettanii isin kuyyubbisaan? Kobbii yookaan kuyyubbisa jechuudha. Mixiin xiqqoon gamtaanii kuyyubbisa jaartii jaan kuyyubbisa guddaa san jechuudha. San qofaa miti bineensa gurguddaadha gamtaan firaa dhorkiti leencaas qeeransaas tokko mana mixii dhufee dhaabatu namni nuuni dheeysa asiin si yaatee achiin si yaatee booda firaa dheeysita. Kanaaf namni roorroo dhorkachuufis tokkummaa isa barbaachisaa. Nuti amma dhuunfatti waan xixiqqoo hojjennaa gamtaan ammoo waan gurguddoo hojjechuu dandeenya. Hojjenneetis garree beeke akka hojjechuu dandeenya. Dhuunfatti namni waan xixiqqoo dalagaa waan xixiqqoo hojjechuu danda'a gamtaan ammoo waan guddoo hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf amma sagantaa biyya tanatti godhamte taarraan tanaa nama tokko godhe moo gamtaan gootan. Osoo gamtaan jiraachuu baate godhuu ni danda'ama. Kanaafuu akka shari'aattis ulamaan islaamaa akka jaan al-wahdaa maqsadun asaasiyyun min maqaasidi diin. Tokkummaan maqsada jechuun waan amantaa diin islaamaa irraa barbaadamu keessaa ta bu'uuraati. Amantuma islaamaa irraa wanni barbaadamu sun tokkummaa sani jechuudha. Al-wahdaa amrun rabbaanii wal furqaa hadafun shayxaanii jedhan ulamaan. Tokkummaan ajaja rabbiiti gargar gabahuun ammoo
قولي شيطانات جان الوحدة مسير الربح وأعظم أسرار التقدم جنان تكمان إجتي قلما ترفيتي الرقودة إجتي فولدر الديموت جناني خون مس والتفرق مسير الخسارة وأعظم أسرار التخلف جين الدبابون خسارة خيسا وان خسارات تين أرقة كيسا ترقودو إجتي خسارة يجوسينيس قام خانين أكا شريعة يودي بني أكا قرآن نجوتي كهديث نجوتي الوحدة فريدة شرعية وضرورة اجتماعية تكمان دير كما شريعة نرقوتي وانا كان برباچس ما حواساتي وانا حواسا خيستي كان برباچس ترى درو من دندي ضروريات جان وان الرا وان سي بكبون جير يجو وان براما وان تقرا اكم خليس دبتما تريتي ربارا نغدا فرشورا شرابا وان دوغان كاي دوجرامري انام فايچو اكسما حرام الرا حلال دوجر يجو لكن تكمان بديلا قبدو وان إرى بكسيبو إنو ما قباتشو دنديسو يجو نقبدو سين قباتوس يجو خناف إرهدو نما مرا دقتا حقا قرين علماء والله وان جان للوحدة أهمية كبرى في حياتهم ولا تقل أهميتها عن الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة برباچي سمان تكمان قبدو إسلام ما خيست شهادة شهادة الله إلا الله سن صلاة صومنا حجي زكاة خنا قدي متيجان أكم برباچفتو يجو مالف جنان جرمان كنوا تكمان نجران بكا قون دنديني بورمان جرى خناتو تكمان لو قلنا يقول سنيفا جرامتي خناف أكا شريعة إسلاماتي سكسي أكا عقلي المنامات أكا سينار رالالوت برباچي سما تكمان يقال لالو anama nama hedduu baadiyyaa guddatee manguddoo irraa waan dhagayaa guddatee makmaaksi Oromoon makmaaksituu fi afoolaa fi wanni Oromoon haasoytu waa'ee kana keessatti lakkaawamteen dhumtu sana inni beeytan isinitti himu waan lakkaawamee dhumuuti. Kanaafuu bultii irraa qabi, dhaabbata ijaaruu irraa qabi, sharikaa kaampaanii ijaari yookaan haga koree masgiidaa, koree madrasaa, koree muhaadaraa, koree da'awaa tana ga'utti wanni takkalleen wanni tokkummaa irraa duroomaa hin jirtu jechuudha addunyaa tanarra. Diiniin Islaamaa duniyaa fi aakhiraan oofuu yaada walii galaa jiraami barbaachisummaa mata duree kanaatti amannee nama haadha manaatii fi ilmaan keetii fi bultii fi jiru jireenya kee osoo hin ta'in mataa keetii wajjin walii galuu si barbaachisa. Yoo osoo inni gamana deemsi hin jiru ati gamana deemte matuma keetii wajjinu tokkummaa si barbaachisa dura sumaa wajjinu. Waan aqiidaa islaamaa yookaan aqiidaa suufiyyaa yookiin mazaaba suufiyyaa qabatee deemuu miti siyaasaan. Akkamitti amantaa islaamaa biyya tana keessaa balleessina jaanii ka'an garuu amantaa islaamaa biyya tana keessa balleessanii aqiidaa islaamaa uummanni saba sanii baree dogoggora isaanii ta'e isaan achi keessa qaban san nuti san waa'umattuu laallu osoo ijoollee gurguruullee inni taa'ee dogoggoruma yennaan nuti aqiidaa misuun. Kan dilli amma oofan kun namni beekee reefummaa waan tiyyaa ta'a walassaduu wal jibbuun ififuu wal addaan nama baaftee gargar nama baaftiin jeemi suufiyyaan oo jarri wahaabii jaan kun jarri warra tooyidaa jaan kun nu miidha jaanii baaraganii lafaa horiyanii masmara isaanii karra jiran gadhiisanii jaraa wajji kutan. Haruma jarri kute jaraa wajji kutan warri if argee ahaa jarri kana jaa'ee hay tun ta'u umrii teenyatti finne tanaa mijee kajalaa dachee jira kachumaa wajjin kutee hafee jira wanni ahbaash jaan fashaltee jirti. Suufiyyaan amma isaanuu ahbaash jechuu dhooyisaniiti nuti ahbaashii miti suufiyya jaanii maqaa suufiyyaatiin deemuu eegalan. Gaafas ammoo maqaa ahbaashiin ahbaash jaanii deeman gaafas. Kanaaf ejjennoon nuti ahbaash irratti qabnu ajjennoo duriin addaa miti irra hamtuudha malee irra jabduudha malee garuu nama hin taaneen ahbaash jechuu kana kadinu nama si khallafeen ahbaash jechuu suma khallafu jecha wanni hamtuun kookkoon amma namaan arrabsan isii waan taateef raa'ii keessa siin adda taanaan suufiyyaa ta'e ahbaash jechuun hin dandeessu. Nama jara sanii wajji walitti hiriiroo qabu warra amantaa islaamaa balleessuu deemu
arras dura dhaabban khalees dura dhaabban fuulduraas yoo rabbi nu jiraachisa inshaallah dura dhaabbanna gaafiin dhumaa obboleessi kiyya waa'ee salaataa irraa gaafatee deebisaa irratti dheereessa dhiifama naa godhaa mas'alaa yoo tokko waqtiin salaataa salaanni zuurii asriin oguu baatee dabram asriin oguu seentee dabra malee hin dabru tokko awwala irra sagadee tokko aakhira irra yoo sagade tokko jiddugala yoo sagade wanni badaan jirtu ammoo waa hunda keessatti hanga dandeeme tokko tahaa deemuun gaariidha tuni yoo ta'ellee waan akkanaa mas'alaa ikhtilaafaati malee tokko zuurii waqtiin hin seenne amma sa'a torbatti hin seentu saddeet malee je yoo taa'e saddeet yoo salaate tokko torba yoo salaate kun ikhtilaafa reefu jennu sani malee iftiraaqaa miti waa'ee khutbaa tokko godhuu waan juusan nu amma akkamitti akka halee asii dubbatametti akkamitti khutbaa irratti khutbaa qopheessuu irratti akkaataa khutbaatti dhiyeessan irratti akkamiin nama leenjifna akkamiin nama barsiifna namni uumamaan isa hanga qabu qaba uumamumaan namni yeroo hedduu khutbaa godhuudhaan leenji'ee hangatti qoroomu qaba leenjii hayyoota irraa fudhatee leenji'ee nuqxaalee adda addaa haatee kana barbaachisa jee khabaratu jira san akkamiin barsiifna akkamiin nama fooyyeessin akkamiin wal fooyyeessin namni mastaa kun sadarkaa takkaa miti sadarkaa jiraa mire waan sibira jirtu akkamiin naa dabarsitaa waan sibira jiru obboleessa keetii akkamiin dabarsitaa kuni gaafii teenya yaada keenya fuuldura sitti fufaa majlisni immoo qabxiin dhumaa wanni jechuu fedhu majlisni amma yeroo amma jiru kana majlisa federaalaatis ta'e majlisa oromiyaatis ta'e ka godinaatis ta'e ka aanaatis ta'e majlisa hawaasaati ammaaf yoo muudamallee ta'e booda hawaasa keessaa masgida irraa filamee dhufuu ta'a waggaa tokkoof yoo hafee filannoodhaaf warri amma jiru kun yoo ummataa wajjin gabbu'aniin dalayne yoo ummataa wajjin hojjenne yoo ummata warra wallole walitti hin araarsine yoo wallaalaan barsiifne yoo madarasaa dhaabuu irratti hin gargaarre yoo masgida ijaaruu irratti hin gargaarre dhagaantuma aarii hawa takka faayidaa takka illee hin qabu hadursaniin addaa miti garuu majlisni amma jiru majlisa jechuun bara amma sheekh Amin biroo faadha bara sheekh Hajji Ibrahim faa bara sheekh Jamaal Muusaa faadha ilma namaati ilmi namaa guutuun hin jiru irrina qabaachuun ni mala tokko dheeraa tokko gabaabaa tokko irra hubataa tokko irra dubbataa tokko irra hojjeta ta'uu danda'a kuni uumamaan naashiraal waan uumamaa tajaansanii kanaa wajjin hin dhaabbannu jechuun anamma wanni takkataniin dubbadhee waan hin dhiyootan jaarsa tokko irraa dhagee takkitti isan dubbadheetiin saan dheeressee fi nakkaa farsu jira takkitti mutana dubbadheetiin isinii xumuraa islaamni jee wallaahi na keessaa buu diddeetti gizee irra fulleen xiqqoo malee hirriba keessatti illee na dhufti dubbiin isaa ummanni islaamaa jee islaamni Itoophiyaa jee ummata baaragaadhaa jee gaafii isaan mootummaa gaafatan keessaa gaafiileen gurguddoon tadeebiillee harkatan lama je gaafii majlisaa gaafii baankii islaamaa je sheekotaa fi darasaa kanan baanu Itoophiyaa muslima Itoophiyaa guutuun baana majlisa san argannaan sotanuma namni waan harkate gatiitti hin godhu beektaa tanuma nama barbaadanis geessanii akka barbaadanitti argatanii mootummaan keessaa baatee abbaa feetan filadhaa ittiin filatanii wanni gurri isaan kennaniif gurra jara dursanii kannanii gattee dilasii miti islaamni waan argate tana firra qabatee ni'maa rabbirra shakkaree itti akka duraan bakka kaayoon akka waan gaafachuma gartee argachuu miti kaayoon ummata Itoophiyaa gaafachuudha malee argachuu miti silaa gaafa harkate kam ta'uu qaba wajji dhaabbachuu hin qabu wajji hojjechuu hin qabu haajaatti bahuu hin qabu kabajuu hin qabu kabajaan akkasillee jechuu kiyyaami cufaa nama garii biratti yaaduma nama garii yaada nama hundaa goonee himu jirra tokko jaa islaamni Itoophiyaa waan gaafate keessaa lama gurguddoo harkate majlisa jechuun dur inni jiyoodha dhaabbata gargaarsaati amatatti hayyama haaromfata arra labsiin seera biyyattiitiin taa'ee mirkanaawee mootummaa if dandeetee jira majlisni ilmii isa jala jira dhaabbanni gargaarsaa isa jala jira madrasaan isa jala jira wanni islaama laallatu hundi majlisa jala jirti arra silaa wajjiin dhaabbatanii waliin dhaabbatanii hajaa fi itti bahachuu qaban malee deebi'anii mas akkuma dur dhagaaruu baranitti mas dhagaatti haruu qabanii ani asittiin tuffadhee islaama Itoophiyaatii jee takka lammaffaa wanni islaamummaa keessatti akka imaamu Maalik jee tasaffaxtu kitaaba Allaahi walam ara aqbax min arriba
kitaaba rabbii kana garagalcheeti wahuma ribaa irra fakkutu barbaadee dhabe jee ijji ribaan laallu waan biraati baankii 33 biyya tana jira baankii 33 tana keessaa baankiin dhalaan malatti dhalarraa bilisaan hojjettu ta mootummaa gaafatanii qabsoo meeqaatamii namni meeqatti hidhame namni meeqatti biyyaa ba'ee deebisaa warra biyya bulchurraa argannee nu hayyamanii gadhaabne baankii 2 baankii afurii jirama irra miskiinni baankii ma irra tuffatamtuun baankii tan namni irraa goree bakka biraa goru baankii tami sheekh ta islaamaa sani waan itti dhumtee itti duutee umrii tee gaafattee argatte silaa guyyaa harkatte san mana ormaa bareedaarra ona ifii irra wayyan jenne oromoon akkasin jette oromoon manni hambaa ifuus guddatuus bareeduus abbaan bareedaami kheyoo manni fi khatti dhufani jenne silaa irra khatti dhuufuu qaban kami baankii islaamaa san dagatanii naan jee wallaahi sammuu keessaan abooditti dubbuma dhugaati waan hin keessa beekuuf hin jaammas nama waa'ee baankii xiqqoo keessa beeku taa keessa kaa'ee jiru saniif hin jee kanaaf majlisa laaffistanii ilaaluun qabdan majlisni har'a nuuf masgiida nuuf madrasa dur wanni isinii galuu qabu masgiidni islaama biratti manni murtiitiis manni mariitiis manni wallaansaatiis caayaa bakkitti murteeffatan bakkitti mari'atan wanni hundi islaamaaf hattaa jaami'aan ma isarraa fudhame masgiida jummaatii bara akkasimi jaami'aan islaamaa isa ture masgiida ture wanni hundi kulla shay'in islaamaa dur masgiida ture majlisni nuuf har'a laaffistanii laallaan an keessa hin jiru salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh